tikse maleku leto achufe badalon gabisu inumarfi malaya lammi tokumadamu namarabisu alayyan alayuma maltu alayyan rafajade alagan alaguma amaltu alagan firajade kumborta orminama batu yopan fi vadat male roror maradufte roror dinaradufte maltu namado ke rodo watamane malo ya warma dago namade ya wati ya disagadu samsar thamara ya sabulku sayamari Jabino tada jala kanna manya tunke jabino tado ya jabino tada jala kanna manya tunke sajna
Okay, President, Mame, Kuyada, Kero, Bole, Mikael. Aku masih argata no. Ummanni Oromo, Bole, Mikael Jiratu, Halakanan, Baka Bakurati, Yada Takun, Yada Motadan, Boabai Oromo Devers. Rakkinoota Oromoon dabarse hunda yaadatanii jaraaf jechuudhaan galata galchanii du'aayii godhanii jara wareegamaniif jara qaamni jaraa miidhameefis akkaataatti gargaaraman waliin haasa'anii akkasumas jijjiirama amma dhufe kanaaf haala kamiin tumfachuu eeggachuu qabna rakkoo jiru haala kamiin hiikan isa waan gaarii akkamitti cimfanna rakkina jiru haala kamiin hiikanna jettee jedhanii walii galanii haala namatti toluun walitti qabamanii jiru. Mee namoota lamaan qaba artiistota lama artiist Fayyisaa Furii fi artiist Joorj Abbuu mee jarri seenuu fi jaras isin ifan dabarsaa mee garuu awwalan isan isin dabarse artiist Joorj Abbuuti artiist Fayyisaa Furiinis jira mee interviin isin godha. Okay. Assalamu alaikum artiist Joorj Abbuu. Waalaikum assalam. Harka fuune. Artiist Joorj Abbuu namoonni hedduun egaa si beekanii sirba kee weelluu adda addaatiin uummata Oromootiif yeroo rakkinaa gaafa cinqii weellisaa turte haa ta'u malee mee guyyaa hadhaa ayyaana kana irratti jechuudhaan mee maal yaadatta maal si yaadachiisame? Ayyaana kanarratti kan yaadadhu Oppiidiyoo duraanii yaadadha. Ayyaana kun duraanii illee kabajamaa ture waan jedhamu. Yeroo numaa man duraan ayyaana kanarratti saalfan yeroo isaanii illee hin beekamne waggaa kudhanadha. Akkas yaadadha waggaa kudhanadha yeroo nuti ganaa wallee gallu nu kabachiisee kabajnee ture. Baay'ee yeroo sanatti qaanawaa fi hojjetta beektaa. Ammoo akkasis ta'e yeroo sanillee afaan Oromoo Finfinnee keessa yeroo si ajaa'iba. Afaan Oromoo ayyaanni dhaabaa inni kabajamanii yeroo sun naaf deebi'u jenna. Yeroo nuti nu affeeranii yaadadha. Yeroo sanis si gammachiisa garuu abbummaa Oromummaa qabna immoo abbummaa Finfinnummaa illee qabannee abbummaa Oromummaa illee qabannee keenya akka ta'e isaan illee beeksisuu keenyatti nama gammachiisa. Hayyee artiist Joorj Abbuu gaaffiin tokko si gaafadhee hin badini miidiyaa irraa baddeetta artiist Joorj Abbuu weelluu kee hedduudhaan si beekna maaliif baddee yoomiti si eegnu sababatti baddee fi yoomiti si eegnu siin jedha yeroo Oromoon. Nama hojii kaasatu hojjechuu jira. Akka duriitii miti amma akka duraanii irra kaayoo kiyya fageeffadheetiin hojjechuu jira.
akka Oromoo qofaatti sodotaan akka biyyatti tana sodotaan akka Afrikaatti fakka addunyaatti kan hojjettu jiru. Sadiin badee yeroo akkas kaayoo kan kennee reeffattu beektaa yeroo illee si dheeratu odoo hin beekini. Yeroo baay'ee yeroo gabaabaa keessatti faayideetiin kaamiin sunis gadhiisee ture. Naan danda'amne hojiota kan ta'een beektaa akka hojii akkuma addunyaaf ta'amuun ta'u jetteetii yaadda. Hojii kiyya yeroo dhageeffatu akkasitti waan ta'eef kanaaf badee maamee abshirri dhufaa. Inshallah. Kasih juga doa itu dah. Aye, inshallah ya Rabbi. Okay, me George artist George Abu. Me jechuudhaan YouTube channel kan kee qabdaa mataa keetii waan ittiin gadhiifattu waan ittiin uummata kanaan dura ittiin si beeku qabdaa? Hin qabdu? Aye, akkaawuntii haaraa akkuma artist Fayyisaa Furii keenya inshallah. Mee kamiifuu sagantaa kana booda dubbannaa akkaawuntii keessa duuniyaa barsiifnaa abshir jabaadhoo Oromoon si bukkee jira yeroon keenya viva galatoome hayyee okay assalaamu alaikum hayyeen artist Fayyisaa Furii egaa jechuudhaan hedduu sintinii siin hin jedhu intarvii qobaattis qabnaa waa'ee galataa uummata Oromootiif galchuu haa ta'u malee inni booda amma waca jira. Mee hadda jechuudhaan maaltu si dhagahame guyyaa kana kanaan dura Oromoon Finfinnee irratti Oromiiffa dubbachuun qaanyiidha. Hadda garuu Oromoon dubbachuu qofa miti Oromoon masaraas jira. Oromoon akkana walitti qabame akka barbaade boolee Mikaa'elitti dhiichisaa irraa waan feene dubbataa irra. Yeroo kan argitu mee maaltu sitti dhagahame artist Fayyisaa Furii? Ganda bulchiinsa magaalaa ganda bulchiinsa magaalota Oromiyaa kabaraatu dhabuun danda'u ture. Ana qofaan taasisuun kan nuti dhaganii namni waa'ee Oromoo dhagamsa waa'ee Oromoo dhabuu kan jiruutti dhabuun danda'u ture. Har'ammoo kun seenee akka dalgu kanatti jira namni bilisummaa fakkaatame baay'ee bareeda. Ayyee artist Fayyisaa Furii meegaa erga artii irraa baatee atis akkuma artist George Abbuu yeroo dheeraadha. Yoomitti si eegnu mee? Yeroo gabaabaatti hojii haaraa hojii yaa'uun beekamtaa uummanni si beekaa haa eegnu gaa si haa eegnu inshallah ergaa ayyee galatoomi ayyee Oromoo gaa sagantaa biraa artist George Abbuu walii fi artist Fayyisaa Furii waliin erga sagantaan kun dhumee qabna sagantichi maali haa ilaallu mee kamiifuu jechuudhaan marti keessanuu viidiyoo kana sheer godhaa duniyaa waliin gaa galatoomaa bakka Oromoon jirutti pireezidaant maammeen jira bakka pireezidaant maammeen jirutti Oromoon jira thank you fantaallee dhanneerra bakka rakkinni jiru bakka roorroon jiru bakka rakkinni jiru addas immoo boolee Mikaa'el jirra bakka Oromoon gammadutti bakka Oromoo walitti qabamee mari'atutti bakka hunda jiranii pireezidaant maammee Finfinneerraa haa ta'u malee ayyaana kanaaf hojjettoonni mootummaa ODF akkasumas hojjettoonni mootummaa Oromoo jarri masaraa keessaas bulchiinsi federaalaas bulchiinsi Oromoos marti keessanuu baga guyyaa kanaan rabbiin isin ga'e baga guyyaa ittiin dhaadattanii akka barbaadan waan barbaadan dubbattanii waan barbaadan dabarfattanii waan barbaadan murteessitanii waan barbaadan sarrastanii waan barbaadan itti dabaltanii qannaftanii guyyaa Oromoon of danda'ee biyyattii kana guyyaa qabachuutiin baga isiniin ga'e jedhu pireezidaant maammeen Finfinneerraa thank you